Namni maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa ta'uu isaanii ibsanii rakkoo nageenyaa mudateen baatii 2f hojiin sababa dhaabbateef miindaan ji'a 2 isaaniif waan hin kaffalamin hafeef rakkina keessa akka jiran dubbatanii. Gaafa guyyaa 20 duwwaa 20 siree lakkoofsa faranjiitti humni waraana caakkaa jiru oboon gara magaala keenya galee ture. Kanarraan kan ka'e waajjirooleen adda addaa kan warshaan qabu hundisaa caccabeetii kawaanneen biiroo adda addaa keessa jiran jechuudha kompiitara irraa qabe. Kanarraan kan ka'e hojjettoonni ji'a 2 walitti fufee miindaa dhabuudhaan kan ka'e hojjetaan dhaabbataan nama 2,000 waliin caallu nama gara 10,000 keessa gara 6,000 kan ta'e hojjetaa humnaati. Namni kamillee socho'uu dadhabee jira. Nyaatee gadi ba'u mana kan itti bitatu dhiphina adda addaa keessa galanii jiru. Mooraaliidhaan gadi buunee jirra. Nama itti himannu hin qabnu. Namni biraan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan hojjetaa warshaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii hojjettoonni 10,000 lakkaa'aman rakkina keessa jiraachuu ibsaniiru. Manni yaalaallee naannoo ji'a 2 hin jiru ture. Mooraan akkamiin jiraatee iyyuu mana yaalaa cufamuun qabu ture. Kana gaara namoonni dhabanii nama dubartoonni garaatti baatan illee kan itti addan bahee wajjiniin du'an jiru. Kunoo hojjettoonni ta'ee namoonni barattooti bakka adda addaatti barsan jiru. Dhaqanii illee mana barumsaa dhiisanii kan dhufan jiru. Mani kiraayii fakkeenyaaf kan akka Amboo Naqqamtee naannoo kan baratan jiru. Daabaa sirraatii ergamaa fi erga kaffaltiin dhaabateeti barattoota mana kiraayii oofsanii namoonni kan deebi'anii galanillee jiru. Kanaaf rakkoo guddaarra jiru. Ta'u gargaarsa nu godhamee jechaan jiran jedhanii. Caamsaa 20 bara 2023 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa wal jijjiiruun magaalota Horroo Guduruu, Kombolchaa fi Fincaa'aa akkasumas Guduruuf magaalonni aanaa biroo waraana bilisummaa Oromoon qabaman keessatti lubbuun lammiilee nagaa darbuu hojjettoonni warshichaa ibsanii jiru. Lubbuun namaa gara nama 16 kan ta'u fiigileetu du'eera. Waan akka baraarii fi waan tokko jedhamee namoonni ajjeefaman jiru. Hoggansa warshaa sukkaara fincaa'aa dabalatee hoggansa mootummaa dhimmichi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisni har'aaf hin milkoofne. Garuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala naannoo sanaa ilaalchisee odeeffannoo akka qabu ibsee jira. Hojjettoota warshichaa sababa warshaan hojiirra hin jirreef miindaan jalaa dhaabbate akka kaffalamuuf jechuun qaamni dhimmi ilaallatu furmaata hatattamaa kennuufii qabaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hogganaa waajjira damee Jimmaati. Baatii 2 dura godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Fincaa'aa keessatti qaamoleen hidhatanii socho'an naannoo sanarra socho'aa turuu isaanis odeeffannoon nu qaqqabee jira jechuudha. Sababa kanaan naannoo sana warshaan sukkaaraa Fincaa'aa jedhamu achitti argama. Qaamoleen hidhatan kunillee amma warshaa sanaatti seenuudhaan namoota naannoo sana jiran irratti sodaan nageenyaa akka uumamu godhamee jira. Sababa kanaan warshichi guutummaa guutuutti yeroodhaaf hojjetaa jiru jechuudha. Yeroo sanaa qabee amma kanatti sababa kanaan egaa namoonni miindaan isaanii sirraa dhaabachuusaa fayyaa wajjin wal qabatees tajaajila kanaan dura isaanii achi keessatti argachaa turan sun innillee irraa dhaabachuusaati kan odeeffannoo nuti qabnu. Inni kunis immoo rakkoo hamaadhaaf kan isaan saaxilu jechuudha. Warshichi dhaabbata misooma mootummaa waan ta'eef kallattiin kennamee namoonni achi jiran miindaan isaaniis akka isaanii kaffalamu yaalas argachuu akka danda'an tajaajila hawaasummaa isaan barbaachisu hunduu akka iddootti deebi'u gochuudhaaf mootummaan dirqama qaba jennee kan nuti yaadnu. Akkasumas miindaan isaanii turtii tokko malee kaffalamuudha kan qabu jechuudha. Wal waraansa qaamolee nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo sana gaggeeffameen lubbuun namootaa darbe ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Badhaasaan deebii kennaniin. Rakkoo walitti bu'iinsa Fincaa'aa fi naannoo ishiitti uumame sanaan wal qabatee lubbuun siviiliyaanii darbu odeeffannoo fudhanneerra akka koomishiniitti jechuudha. Garuu haalli tasgabbii naannoo sana jiru kan hojii qorannoon hojjechiisu waan hin taaneef nama siviiliyaanii meeqatu lubbuun darbee qabeenya meeqatu barbadaa'ee namoota meeqatu madaa'ee kan jedhuu fi kan kanaan wal qabatanii qulqulleessuu hin dandeenye haalli nageenya naannoo sanaa yeroo mijataa ta'utti qorannoo gaggeessinee bu'aa qorannoo keenyaa kan ifa goonu kan ta'u ta'e ammaaf garuu naannoo sanatti lubbuun namaa baduu qaamni namaa miidhamu qabeenyi namaa saamamuu hin beekna jechuudha. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaan nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisuudhaaf humnoota nageenyaa gahaa gara sanatti bobbaasuu akkasumas tajaajila hawaasummaa addaan citee jiru deebisuudhaan hawaasni tajaajila barbaachisu akka argatu gochuu qabaa jechuudhaan yaada dhiyeessee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.